Abdul Abdul Nika. Abang kesini dia macam tu dia jual. Rice di mangkap. Daratu rice di mangkap. Kan ini di mana kana gata. Wah, ada dia sih nak miu. Anak makap dah. Serang di mangkap. Serang di mangkap ya. Mer mal ni beta. Sina jaye bu mal ni beta. Sartu jalan dai mana saya fuda. Isaan kun daratu mai bon sano. Nama mai takka nama uljat na dar isa uljat ni begani. Nama jala boy dake. Mal to dakani ule dan ratu ma. Mala ya ira kan dai nami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota furtutoota reedii ba'aa baakam nagaa fayyaa jira jettu isin jenna. Bakka jiraattan bakka nagaa taatanii hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbi isinitti haa jiraatu isin jecha. Alhamdulillah rabbiin isin nagaa galanne haa gahu. Har'a dhimmi dhufeef dhimma biraati. Waa'ee daraartuu akkasuma boonsaa. Urjiin immoo kaleessa akkasumatti na ilaalittee kuttee. Ani immoo dhalaa jee wanummaan sammuuti jeequ. Injiru jechuudha. Maaliif babbareedni dachii guutuudha. Meeqaasamtu bilchaatee guutee jira. Hanga ammaatti namatti as hin baane bash baay'ee jiraata. Rabbiin babbareechee ardii sanarra facaase baay'eedha jechuudha. Maaliif jennaan dirqamaanis isii jala jaaladha jee jaalala kophaa hiyyabaadhachuu hin danda'u. Jaalalli gam lamaaniin bareeddi. Jaalalli gam tokko immoo ba'aa namarratti haate waan ta'eef saniif ofirraa dhiisee jalaa goree jechuun illeen gara biraatiin gara obboleettii xiyyaa daraartuutti as deebi'a. Viidiyoo amma jalqaba irratti argitan kana gurbaa kana sababa isaatti kanin nama meeqa qabee kaanis hidhee kaanis maal godhe isa hawaan kanatti nana gahee jechaadha. Dubbii tanaa gattaa'ee yookaan suutatte baafadhu. Obboleettiin daraartuunis akka keessa jirtuutu naa galee jechuudha. Isiin keessa jiraachuu agarraan irraa dhaabbadde jechuudha. Waan kana immoo anilleen isiniifis adda baasuuf kanin dhufeef. Isin adda baasuudhaaf kanin dhufeef jecha. Isinis waan kanarratti sababaan gartee duniyaa fi nama meeqa kanin qabee akkasitti maal godheen nama na arrabsitanii baay'ee jira. Isa immoo dhiifama isin gaafachaa. Daawwattoota kiyyaas asumaan dhiifama isin gaafachaa. Sanqa na hojjechiise sababa gurbaa kanaati. Gurbaa amma obboleessa saartuu qacaan kana isa sababa isaatti kanin gartee balaa kana hunda seenee amma kaleessa na dhufee obboleettii isaa qabanii obboleettii isaa deemtee mana seefutti achi diddee seefuun achiin akkasitti ofirraa uleedhaan tumee baase. Isiin sin jaaladhe jetteeni achitti waan hafteef jecha mana isaatii gadi boo jettee seefuun uleedhaan tumee ofirraa baasee jecha. Viidiyoo isaarratti argitanii jettan. An amma kaleessa fiigaa dhufee hanqoban qabu manuma kiyya jira. Kaleessa dhufee achitti akkasitti akkana obboleettii akkana godhanii je'ee natti haasee. Yeroo sanaanis obboleettii isaatiif akkanatti dhimmamuun achi obboleettii xiyyaaf maaliif dhimmamuun maali yaani ani obboleettii xiyyaa ergasiin gaafadhe jechuudha. Ergasiin gaafadhee waan kana keessa akka jettu adda baafadhe jechuudha. Arraboota akka inni gartee waa'ee kanaatiin dhufee saayibinatti hin taane ofirraa ittisuu qabaa jechuudha. Obboleettiin obboleessaaf yeroo hundaa'u nama kamiyyuu qaaliidha. Obboleessa kiyya akkuma siif obboleettiin teessaartuu siif qaalii sanitti nutti illee obboleettiin teenya qaaliidha beeka. Obboleettiin xiyyaa taniin isin jirtuni daraartuu jaartii boonsaati. Isin galee isiidha. Anaaf immoo obboleettidha. Obboleettii tana gaafa boonsaan hidhaa ture sanillee bira dhufee jajjabeessaa namni ture sun ana. Bira dhufee jajjabeessaa ture an jechuudha. Dubbii kana keessaa dhaabbadduuf jeeni isinis akkasii gorsee boonsaallee akka inni hidhaafuuf haalota tokko mijeessaa ture jechuudha. Kanaaf gara saniin akkasitti bira dhaabbachaa ture hanga gartee boonsaan hidhaa ture sanitti namni gartee obboleettii xiyya sana wajji dhaabbatee gargaaraa ture ana jechuudha. Ergasii immoo erga boonsaan galee mana kiyyattiin deebi'anii dubbii kana keessatti ni deebita jee yaanne ani daraartuuni obboleettii daraartuun ni deebiti jee yaanne haatee ammas itti deebitee deebuu isiidha immoo kalee sanatti baafadhee jechuudha. Akka isin dubbii kana keessa jirtu dubbii sana immoo addaan baafadheetiin isinillee baaqaa callaa adda baasuudhaaf dhufee jechuudha har'aan tana. Asirratti yoo feetan naarrabsaa yoo feetan naarrabsitanis isin jaaladha. Maaliif arrabni beekii
gaariidha. Namni waa beeku arraba namaa sanii namni maaliif waan kana naan jee irraa gorfama. Anama arraba keessa sanirra gad dhaabbadhee maaliif wanti kuni akkana naan jaame maaliif akkana naan jaane minaan kanaaf osoo hin ta'in sanii fi miti kan gartee birroon dalfee kana isin jeef dubbiidhaan jala deeme yeroo hunda nama kana qabee sababa wanti kun nan geenye sababa namaatiin ani maaliifin namatti balaa ta'a maaliifin ilmoo nama qabee hidhee ajjabaa maaliifin gartee yoo rooroo narra geesse dhugaadha ofirraa ittisutti dandeettiitti qaba alhamdulillah karaalee itti beeka tooftaa fi siyaasallee itti beeka jechuudha. Garuu narra hin geenye rooroon narra hin geenye sababa rooroo nama biraatiin maaliif ani nama badaa ta'e uummatatti mul'adha. Kanas uummannis akka naa beeku jeetin kanallee isiniif adda baasuudhaaf walumaa galatti walitti qabadhee isin dhufee jecha. Dubbii amma kaleessa seefuun ofirraa saartuu gadi baase irratti saartuun dhayiteeti mana seefuu isin jaaladhaa jetteeni achitti dittee mana isaatti bahuutitti. Achirratti daraartuu fi boosaanis dhaqanii maaliif seefuun itti dhufee akkanaan irraa gabboo jetteetiin irraa gabbaasaa waan jeeni jiruuf akkasitti isaanis birmannaa dhaqanii fi irraa gabbaasanii jechuun dirqitti sanu. Sani amma agartee obboleessi isaa duraa suni dhufee akkanaan obboleessi diraatu ta'ee qofaan qabuun isaanii hin beekuun isaanii dhufee natti himee akkas maal naan jee achirratti immoo viidiyoo sana irratti tasgabbaa'ee akkana miti dubbiin tasgabbaa'ee hin ariifatin hin jajjarinii naatu suutatti an baafata waan ta'eef waan kana naatu qulqulleeffata mee ati hin ariifatini suutuma jedhii tasgabbaa'ee jee akkasitti hamma danda'u tasgabbeessisee booda adda baanee jechuudha. Achirratti gaanis kanin daraartuu gaafadhee waan kana keessatti taaciini gaafadhee jechuudha. Akkasitti eegasan jira minaan maal naan jettee kalaas eegate keessa jiraatte anis waan kanarraa dhaabbadheetiin jira. Gartee nama kana akkas godhee nama kana cafaqee duniyaa gartee sababa gartee isaattuu fi hojii akkas sababa isaaniitiin qabee maal godhee kunuunti immoo eegaatilleen agaras jiraattee duniyaallee dhiifama ni gaafadha sumaanuu. Kanaafuu eega dubbiin gartee ati keessa jiraattu taate ani irraa dhaabbadheetiin jira jeeni ittiin jechuu kaleessa. Gamanaan immoo duniyaa fi boonsaa seefuu akkasuma hordoftoota isaanii waliin dhiifama isin gaafachuu barbaada. Dhiifama kanaa guutee jechuu barbaada. Maaliif jennaan viidiyoolee akkasii sana hojjechuun anaa fi gaarii hin turre. Takkaallee garuu duniyaa akkanaan godha jee miidhaa isii takkaa ol baasee isinitti argisiisnelleedha. Maaliif booddeen gartee seenuu mala booddeen wanti dalagamee darbee yeroo hundaa of saniin yaadatamaa sanii seenaan maqaan seenaa sibata waan ta'eef saniif hin maxxansine. Anuu kaboodaa sanii yaadeetii kan hin maxxansu dhabeef jechaadha. Garuu alhamdulillah. Kanaaf hundi keessanuu warroonni natti mufattan warroonni natti aartan hundi keessanuu afaan dallaasan jedha. Ani garaarraa qulqulluu dhiifama isinii godhee jira. Isinis yoo dhiifama naa gootan isinumaaf rabbi beeka. Kanaafuu ani reedii baabaa kanaafuu dhiifama akkanaa gootan kabajaaf jaalalaaf gammachuun isin gaafadha. Indagana hordoftoota kiyya waan babbareedduu fi wanta gaggaarii wanta gartee isin itti na ajajjan hojjechuudhaaf ani qophiidha. Kanaafuu warroonni immoo mataan kee maaliif akkanaa maraataadhaati maaliif mataa firraan cirree maaliif manaamin maal naan jettanii baay'ee galatoomaa. Baay'ee galatoomaadha. Dubbichi gubbaa miti. Namni kan madaalamu keessa malee gubbaa miti. Bifa namaa fi gubbaa namaa laaltanii waa jechuunis gaarii miti. Hamma fedhe osoo waan fedhe ta'eyyuu na gorsuutu isinirra jira malee isin na arrabsitanii maal jettanii waan fedhan jettanii ati akkanaa jettanii daran akkananii keessachi fiiguu na gochuu hin qabdan ture. Arrabni keessan garuu irra guddaa isaa anaaf gorsa ta'e. Maaliif ani gaafa namni waan anjuu maaliif jee sababni anarra maaltu jira ani nama akkam jeetiin deebi'ee if ilaalaa jechuudha. Yeroo san rakkoon akka na bira jirtu ergan adda baafadheen booda dhiifama namummaan arrabsanuu deebi'ee dhiifama gaafadhaa jechuudha. Maaliif dhiifamni kan rabbiiti ilmoo rabbiiti waan ta'eef nageenyi kun yaaboo qaalee dhabeetaa hin argamu. Kanaaf nageenyi kana jaaladha. Warroonni nageenya ammaan tana sitti mul'ate amma sitti mi'aaye jettanis ni jiru. Rakkoon qabu. Haa ta'uuti garuu wanti hundi irraa baratamaati kan bira gaamu aagila bira dhaani gowwaamoo ni dhaanii jiran. Maaliif jaan ni beektaa? Aagila yoo bira dhaan ni beeka. Dubbiin
akkamii akka taate ni beeka. Waan immoo hanga dhootutti isaan galtu jechuudha. Akkasii jechuudha. Jechi nama Siliiman Maakee warra beekuuf ni beekan. Kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota Reedii Baabaa hundi keessanuu isin baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa. Koomentii asirratti naa barreessaa. Koomentii keessa ilaaleen viidiyoo gartee isin jaallattan isiniif maxxansa. Harka irra caalaa yoo viidiyoo gar tokko jaallate viidiyoo akkasiin hojjechuuf murteessee jira waan ta'eef. Lakullee baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa hundi keessanuu rakkoo jiru hundaa addaan baasee isin himee jira dhiifamaa akkanaa gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinu turtii nutti gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.